Dallaalli akkas jeeqi jiru. Maal akka ta'e gabayaa isaati nama gurgurachuu barbaadetti malee saba ofii kanaa yaadetti miti. Osoo gurguramu lubbuun isaa isaan kan dhabamtee dhumaa jiru. Deemee bakka karatti namni dhumee karaa kanatti ka awwaalamee inni kabajaayu wallaahi ka ajaayeetiin akkatti funyaan qabataa saba isaatti lafatti ilaalaa himaa yaasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa Birraa Ooroo TV har'a oduu gammachiisa isinii qabannee dhufne viidiyoo tana illaa hanga xumuraatti daawwadhaan afeerraa teenya bikka ijoolleen teenya itti gubaa turte. Bikka ijoolleen teenya maallaqatti buusaa jaanii ittiin gubaa turan jechuudha. Bikka itti keessaa guuraa turan, bikka itti miikaa irratti gubaa turan, bikka itti ijoollee teenya ajjeesaa turan. Hidhaadhaan tumaadhaan ijoollee teenya achitti gudeedanii dhalaatiis achitti ijoollee nammeeqa. Osoo hin jaalatin itti taphachaa turan har'a mootummaan dheexee gubaa jirti. Viidiyoo tana illaa hanga xumuraatti nu faana turan afeerraa teenya ammas sanumaa wal qabatee Hussein Maabaraa maashaa Allah itti jabaadhu saba keetiif hojjechaa jirta. Hussein Maabaraa saba keetiif hojjechaa jirta. Ata keessatti ijoollee jala deemtee ijoollee mana tahariibaatti ukkaamsanii jiran baasuudhaan injifannoo culluqaa galmeessaa jira. Hussein Maabaraatti haa galatoomu. Ilmaan Oromoodhaa viidiyoo tana sheer godhaa bikka hunda waliin ga'a. Jal anas turroodha waan ajaa'ibaa hojii boonsaa Yaman keessatti waan kan arkin nu agarsiisaa jira. Wallahi ittiin boonnarra waan anas dalagaa jiru waldee kana wal fiduudhaan weesaappii irratti walirratti qabee jechuudhaan nama jajjabaa nu keessa naquudhaan waan kan hojjechaa jira. Har'a dubbiin asirraa kaate mootummaallee kakaaftee mootummaan jechuudha bikkatti ijoollee teenya gubaa turan. Akkasi sharaa isaanii gubaa jira jechuudha. Akkatti ijoollee teenya gubaa jiran sharaa isaanii gubaa jira. Har'a bikka isaan hamtuu dalagan arabaa wajjin ta'anii gizee ijoolleen taarii baharirraa buute achi wali qabatanii ijoollee teenya achitti ibiddarra gubaa turan. Biyyatti dawwalanii maallaqa buusaa turan jechuudha. Har'a mootummaan san gubaa jira sharaa san hundaa'u. Mootummaan sharaa isaan baraa keessatti dhaabbatanii bu'insa baraa keessatti dhaabbatanii ilmaan Oromoo ittiin cinqaa turan mootummaan gubaa jirti. Maashaa Allah waldayni ittisa godaansaa haalaan dalagaa jira. Haalaan dalagaa jira. Ijoollee isaanii goda jala deemeeti ijoollee Oromoodhaa baasaa jira gata. Miseensa isaaniiti Hussein Maabaraatis miseensa waldee kanaati. Hussein Maabaraa galatoome obboleessa kiyya. Anas turroodhaa. Mataan si haa bulu malee itti nuufuuf waan kan if duuban deebiin ilmaan Oromooti si booda jiran viidiyoo tana ilmaan Oromoodhaa sheer godhaa bikka hunda facaasaa. Waldayni ittisa godaansaa haalaan hojii culluqaa hojii boonsaa obboleeyyan isaaniitti dhaabbatanii hojjechaa jiran jechuudha. Waan takkaan arkin arraan tana Yaman kana keessa bikka hundaa'u seexaruudhaan injifannoo culluqaa galmeessanii jiran ganaadha itti fufa. Dallaalli akkas jeeqi jiru. Maal akka ta'e gabayaa isaati nama gurgurachuu barbaadetti malee saba ofii kanaa yaadetti miti. Osoo gurguramu lubbuun isaa isaan kan dhabamtee dhumaa jiru. Deemee bakka karatti namni dhumee karaa kanatti ka awwaalamee inni kabajaayu wallaahi ka ajaayeetiin akkatti funyaan qabataa saba isaatti lafatti ilaalaa himaa yaasa bira dabrine hisaaban qaba. Gammoojjii Affaar karaa ayyaa maarree kana keessatti. Ilaala gaarii maaliif kuni lubbuun ilma namaa eegaa dhagee jira wallaahi lubbuun ilma namaa tun laa waraqaa lafarra amma qilleensi oofutan kanuma taate garuu saba biraatiin saba Oromooti. Sabni biraati kashoo isii akkatti wal gurguree waliifis gurguramee biyyaa buqqaan jiru nuti wallaaluun kalee isaa sunurraa hin buqqaate kan gurgurus keenya kan gurguramus keenya kana biraan immoo asitti deebi'ee rakkoon isaa hangana jedhamu. Barandaa jalatti mee gaafa rabbiin sitti aanjese dhufii galgala takka as keessa deemi ilaali. Kunoo as barandaa kana rafa qullaa kiyya wallaahi maqaan kiyya Hasan Bayaanoo jedhama. Godina Arsii Asallaa Aanaa Suudeeti. Kuma diidamiin kafalee. Amata kana kuma diidam kafalee. Arshii takka hin deebisne ilaarra. Arshii takka wanni kafalee hin deebisne jiru. Karaa kana taar gaddees dhawaata ittiin waliin deemaa gad deebi'u rakkachaatuma ciisaa ni argatu dhaabee. Daangaa suutiin nama jirtu tun saaruu itti gadhiisaa takkaban immoo qabanii mana ammaa malitti beela fi kaan hin qaxxaanii asirra jiran. Osoo asirra ranii kabajaan saaraa adan cinaatti darbanii achi dukaan adan Oromoo dandamachiisu maal dhaamuu qaba? Oromoo dandamachiisu wanni dhaamamuu qabu inni guddaan as ba'ee fala godhaa akkaataa itti biyya fala godhaa akka
Kafa sika ya isa simida. Ilkanki. Nam beka sira mukai. Ilkan untun na raja. Iso chwa ku. Daawwadhu. Ayye gurriyo masite. Gurri nanda ultuma. Ayye. Nanda goto. Ayye. Lafeno kasika bebe kampa. Asila kuma Ayye akka gaafa guyyaa baadhannee si galle ni raawwanni sitti raafeen jiru. Keessaa okaasii kan nama si fayyamo akkam dandama qaba. amman tana na fayyida. Garalleenis. Ayye. Mila kanalle bakka Ayye lukketa. Miidhama qaba. miidhamaan qaba. Guutuma galattu. Ayye. Yaalaan arganne akka walii galaan. Akka walii jala guyyaa takka yaalan arga. Ayye ati hoo maal taate naayi? Hadaraa Oromoo illaa hanga xumuraatti daawwadhaa biyya kana illaa hanga xumuraatti waan ajaa'ibaa keessa gartan illaa hanga xumuraatti laaltaniin beeynaa illaa hanga xumuraatti daawwadhaa sheer namaafis godhaa namaafis daddabarsaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Antaa ramaa si fuudhanii namni raamatti si godhee si maxxansa malee yaalaan arganne. Adiini kan keeti si bakkeen si miidhamee akkuma miidhametti jiru. Amma maa si barbaachisa? Barbaada akka lubbuun na baraartu jedhu. Ayyee tamaam. Ati hoo? Konkolaataa raamuu fi jilba kana na dhukkee garaa keessa na dhukkuba. Miidhama garaa kee godhate. Ayyee. Amma akkasumaan kana natti jira asumatti akka deeggarsa naa godhanii godhamuu barbaada. Ayyee ati hoo ee? Konkolaataa raamuu Aya. Miidhama maal fa'aa eessa fa'aa si miidhame kan jarraa kana malee keessallee kasi miidhame ni qabda? Garaa keessallee miidhamaa qaba jedha. Yaalaan arganne jedha akka walii galaan. Miidhamaa jiraa jedha. Akkasumattuu maallaqni kiyyaan hanqatee akka bulu anaa rakkachaa jiraa jedha. Ayyee ati hoo mee miidhama kan maal? Kun lama deemuu ni danda'u. Harree. Kalee kana baadiyyaa warqee baana miidhamee. Yaalan arganne ka yaala argadhellee furmaata naan binne maallaqa qabaatee guyyaallee biyya bayi jiraattee firina yaallee miidhamaa jira jedha. Amma faalli kan kee akka maal ta'uu barbaadda? Gargaarsa barbaadda akka yaalamtee yaalli kan kee kun bilisa fayyaan kan kee kun bilisa ta'ee yaalamtu barbaadda. Keessa keetitti hoo miidhaan maal fa'aa jira? Alhamdulillah. Jedhamanii dhageessaa hunda isaaniitu miidhamaa isaanii kana hundaa dubbifnee jiranii dhageessame gurra keenya. Arra namni keenya dammaqee hanga takka walii haduudee waan kanarratti hojjechuun waan haalaan nama gammachiisa. Jirtu wanni kanaas keessa hundi nama nyaachuu malee arra tokko tokko dammaqee akkanatti ilmaan Oromoodhaa bitti jala deemee furmaata fidatee jiraachuu alhamdulillah nu hordofaa illaa hanga xumuraatti viidiyoo jalaan hinaa. Miidhamuu waan tokko waan ta'eef bira dabree barandaa bula. Qurraanni miidhama beelanni miidhama sanbiraan fayyaa isaatiin miidhamaa jira waan ta'eef yaala tokko argatee hin jiru qaamni kun na yaallatu waan kanaaf balaa akka nuuf gahu barbaanne kana dhaamsii akka jara bira nuuf gahu atantamaan isin gaafanne. Itti aanee miidhamaan amma haganaa miti kan mana yaalaa nu ciisuu jira. Haas dhufuu ammatti hin danda'in kana daran miidhamee jira. Hangana jedhamu ka lubbuun awwaalle silaa awwaalamee jira. Hisaabni isaanii waan hin beekamneef falli kanaa nu godhamee kaasin dhufinis akka booda isinii wal ga'ee yaalamu nu goona. Kaaf immoo miidhamarraa akka nuuf dandamatu isin gaafannaa jedha akka gama kiyyaatti. Akkana gaafunoo waldeenii ittisa godaansaa waan akkanaa kana hunda hojjechaa jira jechuudha. Arraan tana waan hojii nama boonsaa hojii nama jajjabeessaa. Arraan tana saba isaatii ka'ee dhaabbatee jechuudha. Saba isaatii ka'ee dhaabbatee waan kan hidhatee dalagaa jira jechuudha. Waldeenii ittisa godaansaa kan waan kana seenee arkuu fadhu lakkoo isa keessan koommantii lan nu barreessuu ni dandeessan. Koommantii lan barreessaa waan kana hojiidhaan weessaappi guruppii dhaabnee jirra. Hojiidhaan keessatti waan kana hunda arkuu dandeessan. Halkanii guyyaa marxifateeti hojjechaa jira. Nama taariiba guruus hulatti itti dhaqeetti haddadaa hadidi kaanis harka kanniisaa hadidees tarkaanfii irra fudhachaa har'a waldeenii ittisa godaansaa waan kana hojii boonsaadhaan ijoolleen sabboontuun keessatti hirmaattee waan kana hojjechaa jirti jechuudha. Maashaa Allah dura taa'aa waldee ittisa godaansaa obbo Anas galatoomi har'a nama kana waliin mataa qabdee waan kana hojjechuun kee waan nu boonsaati waan Oromoo guutuu boonsaati. Har'a nama meeqa du'arraa baraaraa jirta ijoollee asitti gataa jiran ijoollee akka fedhanitti irra taphachaa jiran dhalaa gudeedaa jiran hunda waan kana asitti ati ummata afaan qabdee jirtaa jechuudha. Ummata biyya dawwalanii warra isaanii darraa jiran waan kana hundaa'uu afaan qabdee harka hidhaaniite matan ol qabdeerra maashaa Allah Anas
jiraadhu nuuf jiraadhu akka keetii kun dhibbarra nu buluu qaba kanamaa hojjetu rabbi umrii nu haa tursiisu arra hojii bareed dalagu jirta itti jabaadhu fakkaataan akka keetii kasoo hojii lafoo jirus itti haa jabaatu waan kana arraan tana rabbi biratti itti galata harkattan hanga sagantaa biraati walitti jechaanutti nageen nu jiraadha Oromoo